nattin dhiisin na gargaarii jaalala keenna baraarii musliimaa siif miidhamee akka hin cabne daandii badee akka hin banne gaaffii kan koof musliimaa koo deebii labsii miidhama koonarraa cabsii musliimaa koo jedha amma sirra deddeebi'e silaa beekaa natti hin boontu deebii gaariin natti kottu jedhee barreesse laa sobaa jedhu nan arge daftara guutuu lafaa qabaye wallahi itti viidiyoo itti dawwali mee daftara wayisa kattaasisi bakka quraanni jiru bukkee lal bakka shittoon jiru bukkee daftara wayi lal itti dawwali viidiyoo bakka sana maaltu jira bakka shittoon taa'umoo shittootu jira tokko wayi jira waan gurraacha wayi achirratti agarsiisaa ture gurraacha wayi ani hin beeku halkanii suyuudii itti bu'ate awwaan isaan beeku wallahi billahi mana isaa waan baay'eetu jira bar gurbattiin irraa agdii natti fakkaata beektaa irraa agdii natti fakkaata bar walaloo kana warri waraabdan keessaan na erga walaloo amma warri waraabdanii keessaan naaf erga inni hin jiru waan ta'eef isa ta'een si hojjette malee ko ana ta'e si of ta'e si hojjechuun akka inni jedhe sanattiin ibseen akka barreeffama isaa sana dubbisteetiyyuu ati walaloodhaan ifa baastee barreeffama isaa caala walaloo baay'eetu jira walaloo baay'eetu barreeffameera daftara tokko guutuu garuu isa kan akkan itti dhaga'ee viidiyoo moo wayii hojjete of keessaa qaba viidiyoo wayii sagalee baneen dhaggeeffadhe okay maqaadhuma musliimaa jedhee moo laa ilaaha illallah isa iyyuu irra deddeebi'ee barsii jedheen kan irra sii deebi'u maalirra naa deddeebitaree dhaga'een jira maasha Allah al tokko qofa musliimaa galcheen dhiifne bar ilaa muslii bakka maqichi keessan dhibu walumaa galaa waliif keenya naan jedhaa itti na jala oh my goodness seenaa maasha Allah jennee irraa viidiyoo sana naa erga warri waraabdan ani immoo biyya lafaa kanarraa wantan jibbu soba tokkoon jibbu lama waan ilaa amma fakkeenyaaf yan barreeffaman argine barreeffamasa garuu sagaleen dhaga'ee walaloon immoo daftara tokko guutuu barreeffameera fuudhee dubbiseera takka gara gaggalcheera okay sagaleen dhageenye barreeffama argite jechuudha ilaa barreeffama isa kaa walaloo isa gara sagaleetti hin jijjiiramini daftaruma guutuu lafaa qaba akkuma sammaa kanatti hojjechuu yaada qaba jechuudha isa immoo si musliimaa jedhu ammaa kana immoo meera naa deebi'i qorataa kiyya dhiifamaa wajjin kiyya ittee garaana nyaatte qo'eegaa toleeran sii deebi'a ana tokkummaa godhi jechuun qorataa nan godhin amma tokkummaa na godhi jedhi yaadaan dhagootee tokkummaa sin godhu jedhi waan tokkummaa keessa jiru yookaan waan tokkummaan barreesse sana naaf ifa okay tokkummaa na gootee na ilaaltee akka tokkummaatti na ilaaliyam yaadaan ayyeeshi okay si musliimaa ergan gaafaa si baruutii guyyaa yaadaan halkan abjuun dhuftanatti anoon beekuu nafattana musliimaa koo natti siirtee moo namana musliimaa koo guyyaa yaadaan halkan abjuun yaada kan kee duukaa baduun naaf nagayaa of dadhabee na jabeessi musliimaa koo waan gaggaarii natti odeessi nattin dhiisin na gargaarii jaalala kee na baraarii musliimaa koo siif miidhamee akka hin cabne daandii badee akka hin banne musliimaa koo gaaffii kan koo deebii labsii miidhama koo narraa cabsi musliimaa koo silaa beekaa natti hin boontu deebii gaarii natti kottu musliimaa arrabni isa qoratanaan jechuu isa jedhe
Musliima jedhe sorry naan jedha ammoo deebise. Isa na bira taa'u bara. Qorata bishaan sana naa kennisa jechuu jedhe musliima bishaan sana jedha ammoo yaadata hin dammaqa akka nama rafee wayi. Bakka arrabni isaa musliimaa qofa waama walumaa gala mucaan kun siin ta'u waa bira. Wallahi sadhugaan sitti mabar. Gata ani immoo kan hin shakkee walaloon kun akka nama biraatiif hin jedhamne jedhee hin shakkee. Laa ilaaha illallah. Seenaa isa dhugaan sitti maan siin sobula. Dhugaa dubbachuuf siin sobuun isa dhugaan sitti. Isa iyyuu irra deddeebi'ee kan anayyuu naarse bar. Akka ijoollee daa'imaa jira miti. Fiqirii dha bar sii galee fiqirii dha bar. Akka ijoollee daa'imaa musliimaa koo isa iyyuu sagalee isaa qabbaneeffatee akka waan isi morma si jala ciisee taasaa jiru wayitti sagalee qabbaneeffatee wayi. Innaa lillahi. Wallah rakkoo dabar. Maal jenna maashaallah inni uummata. Maashaallah inni nagaa maal jenna fi. Rakkoo walumaa gala dhugaa dubbachuuf utuma iyyuu walalicha dhiifne ani isa dhugaan sitti hima. Utuma walalicha dhiifne arrabni isaa mee itti dawwali musliima siin jedhee si waamuun oolutu ati itti dawwalte. Cirraash. Utuma itti dawwalte irraa hammatee musliima siin jechuun dhugaa dubbachuuf. Jechuun arrabni isaa musliimaa qofa sammuun isaa musliimaa qofa. Ma ani finni maqaa addaa qabnaa barkan uummanni Tokkummaa maal jedhu beektaa? Tokkummaa immoo dhaga'eera dhugaa dubbachuuf narka bade malee maal jedha beektaa? Onneen koo si yaadaa jedhala. Musliimaa jedhannis. Onneen koo si yaadaa takka na rukutaa ol kaasee na dhaabaa ammas na bubbutaa. Kan jedhu wayi waan baay'eetu jira dhiisati dhugaa dubbachuuf. Yaadadhu dubbadhu rakkoon qabu. Nanaa ta'e irraan fadhe bara. Isa viidiyoo sana tokko dabarfadheera telefoona koo cufaa jira. Mee banime. An sagaleedhuma tokkummaatiin tokkummaarraa dhaga'uun barbaadaan waan kana hundayyuu. Cufaa jira wallahi cufaa jira bilbilli koo cufaa jira. Ayyee. Isaanis erga yoo barbaachisaa ta'e. Jechuun garuu viidiyoo miira keessa anayyuu na aarsee dhugaa dubbachuuf inaaffaa wayi akkamitti namni irra deddeebi'e akkasii. Anuma dhiirayyuu na aarsee bara. Akkamitti namni qorataa bishaan naa kenne yeroo jechuu jedhe si musliima naan jedha durbana godhe bara numayyuu. Kiis wal gooteetti gadhee. Kiis wal goote. Rakkoodha baay'ee. Dubbachuufis rakkoo, dhiisuufis rakkoo. Maal jenna kanabboo? Amma iskiriinii telefoona isaa ilaaltee taati. Iskiriinii telefoona isaa ilaali calle. Ati ilaalam amma dhugaa dubbachuufi siifis akka obboleessaati miti. Akka ati miidhamtu hin barbaadu. Mee iskiriinii telefoona isaatti dawwali ilaali maaltu irra jira? Innoo telefoona baay'ee qaba, silkii baay'ee qaba. Telefoona jaha qaba mana keessa jaha. Tokko lama hidhee telefoona jaha qaba. iPhoneii 16 tokko qaba. iPhoneii xixiqqaa lama qaba. Telefoona Samsungii xixiqqaa 3 qaba. Walumatti jaha qaba. iPhoneii irra malee suuraa isaa isa xixiqqaa hunda isaarra iyyuu suuraa musliimaatu irra jira. Maaliif akkana gooteen jedhe? Wallahi waan yaadachiise iyyuu laa ilaaha illa. Qorata wallaahi chaartaa bar. Wallahi waan yaadachiise qoy wallahi isa jedhe waan inni yaadachiise wayii sitti mufani. Gurbattiin siin taatu dhiisi wallahi. Lakkinaa ta'uuf dhiisuu miti amma koo waa'ee kootiif tokkummaa
beekuu dandeessa hoggaan jedhu yeroo baay'ee interviina gootee jirta ati na gaafattee jirta na qorattee jirta miti garuu dhugaa jiru baruun barbaada maaliif tokkummaa waan tokko nan dhoksu waan tokko nan dhoksu garuu takka waan kana natti dubbatee hin beeku waan akkanaarraa isaa haasa'uus dhaga'ee hin beeku dhalaa takka miidiyaa irratti siin jaalladha isaa jedhus dhaga'ee hin beeku an kanumatu gaaffii natti ta'e. Seenaa. Taap godhaa godhaa zimmattanii laaleenaa namni 63 maal taatan jamaa hai. Ishi an ila waan tokko sitti maa dhaggeeffadhu la waan tokko jechuudha qorata siin jaalladha sina mana garuu isa caalaa akkan si amanuu fi sagalee tokkummaa naaf diina dhageessisi akka taate ta'eeti yookaan amma namni kan waraabe yoo jiraate sitti ergu ammuma naaf bana. Okay, seenaa sagalee isaa asirratti hin banu garuu keessaan siifan erga. Maaliifanii asirratti hin dhageessifne tokko tarii anaaf isa walitti buusuu danda'a. Inni lammataa immoo ediitii siin godhame sagalee ediit godhame miti. Keessaa yoo ta'e si erguu caala yoo dawwalte siin dhageessisa waan inni jedhe isa dhugaa. Isa kan biraa immoo ammas wanta ati na amantu tokko jira bar wanta ati na amanuu qabdu ilaa yoon sobe lafti bari'ee kun hin yoon sobe. Waan inni godhe sitti maal maastikaadhaan shamara sanii dhungatu ija kootiin an argeen maastikaadhaan shamara dhungatu dhugaa dubbachuu shamara isa inni dhungatu akka xuuxxootti isa inni shamara dhungatu jira viidiyoo isaa tokko na gufsiise waraabeenuma na amantaa wallaahi billaahi isa dhugaatii bar. Eessatti biyya keessatti moo suudiidhumatti? Mucaan dhiisii hangaafan dhiisii isiin jedhu ati koona namantu bar rakkoon jiru kana bar. Jamaa salphannee jirraa biyya keessatti moo yoggaa biyya ture moo oggaa achi suudii jiru. Hiriyaa baala geetti bara jala teessi wallaahi billaahi yoon sobe lafti kun hin dhiinin jedha tokko narra dhaabbatee na gubsiise viidiyoo tokko waraabeenna. Narratti naqqa isa waraabe. Tokkummaa ani anjamaa wallaahi laazimii namanu maaliif yoo jettanii an tokkummaa ni dhalaadhuma wajjin naasaa dheeyyuu yaadu. Waan baay'een dubbanneef malee dhiisi waan baay'eetu jira dhiisi walumaa galaa. Baaboo tokko faamilii. Yoo akka wanti gubanutti deebifame wayii jira ta'e keessaan haayinaa jedhe waan baay'eetu jira. Angaru sanechaa jiru kan namanu faamilii natta erguu gaafa sana namana malee anta sumayyuu namanu taasumayyuu. Aboo tokkuma wallaahi billaa erge wallaahi viidiyoo sana na gufsiisuun kee hin taane uksen billaa utuu nan bifadheera ta'e akkam. Wallaahi laazim jettee kakkattee wallaahi qorataa rakkoodha baay'ee. Dhugaa isaatii. Wallaahi hin jedhaa seena wallaahi billaa isa dhugaan siin jedhaa jiraan waay. Intalattiinuu akkasiin bareeddu. Musliimaa miti nama biraadhaa isayyuu. Abbaa ta'e maqaan kaasu gaa jechuun natti dallanti. Isiin amman argine isa waraabe isa qofan na arge. Isa qofan na gufsiisen irratti naqqa'e. Walitti naquun barbaadu an jedha lama wal jaallatu waan ta'eef. Inni immoo argeera. Inni nama meeqa jaallata musliimaa jaallata naan hin jennee ammas kan biraa jaallatamoo. Amma isii ta'e nama biraa ta'e maqaan dha'u eenyuun haa ta'u tarii isiis ta'uu danda'a nama biraas ta'uu danda'a. Kamiifuu egaa jiramti. Gaafa idii nu jalan turre ati namni mana keenya akka ture hin argine laayivii keenya jalan turre. Ati kakachiistuun argee viidiyoon natti ergamne. Yeroo kakaa miti inni kakaa suni halkani. Ida borontu gaafa idii sana shamara nu biratti argine isa dhugaa. Ijoolleen iskiriinshoot godhanii illee nutti kokolfaa turanii viidiyoo waraabanii asirra deemsisaa turan. Hin argine.
Walumaa gala namni illee anatti shakke intalli fuulleen mul'anne harkoo shuraabasii kanatu mul'ate ammas uraa gurrasii fuulasii kana achitu qofatu mul'ate harkasii qubatis immoo mul'ate malee bakki biraan mul'anne si ergu no ittiin ergin kanaaf na ergaa lallaala na ergaa antumaan waa balleessedhe yaado waan ta'eef na ergaa ani ijaan argu malee namanu kanaafiyyuu na ergaa ijaan argeetiin iyyuu amanaan isni galee warra argineera ilaartanu nama 62 jirtu warri ija keessaniin argitan lakkoofsitu kun barreessa. Dhaggeeffadhu seenaa mana itti cufe beektaa ol galee manatti cufee naamboo malee wanti isaaf hin jiru an ol galee naan bakka siin jirtutti no dhiisaa waan akkanaa deemtanii hin godhina dhiisaa gaariin ta'u jechuun wanti ba'e tokko erga ba'e waan argitan tokko wal sataraa jedhamtii rabbii amma fakkeenyaaf isiin akka isiinitti jirtu akka mana keessaatti jirti malee akka bakkee wayitti hin jirtu mana shamarran mana keessaa roomaantikii agarsiisanutti jirti waan ta'eef kanaaf waan akkanaa dhiisaa. An calliseen ta'a ture. Callistee teessee daawwachaa turte. Wallahi ijoolleen ati maalillee naan hin jettu isaan gama ilaali isaan bakka kana taa'ee ilaalu gama teessee waliin akkasii hirkattee wal dhungatti bar maastikaadhaan wal dhungatanii bar nan arge maastikaa akkasitti baafatanii kaanii laa tokkummaadhuma bar akkasitti maastikaa baafatee afaan keewwatee akkas jedhan qixxee walitti cini qixxee itti fudhattee tokko walitti nyaatu walumaa gala. Kottu iyyuu sin barbaada kottu geemii jalqabu kottu sin barbaada amma dafii baniiti kottu. Kottu dhaqee. Animo. Seeni. Wayyoo qorataa hojii kee qorataa. Akkasii bakka asii waan baay'ee Seeni kottu kana malee sinamanu gubachaan bula wallaahi. Wallahi bakka sila waan baay'ee muufanii nan dhiise. Sila waan baay'ee keessaan dhufee si erguufan ture bakka dhiise. Wallahi waan baay'ee si ergu. Wallahi billahi na amanaan jirtu miti. Ila isan akka kanarra taa'u laa bakka kana taa'u. Gama taa'ee ani beektaan aarii keessan jira maaliif dhiirri waan akkanaan godhu. Maastikaa akkasitti baafatee karameellaa wajjiniin nyaatanii xumuranii kaanii akka jarritti nyaatanii gaan beekuwan. Yeroo sana keessa feentii naqqaleen jiran dhiirichi bira taa'ee gaafa shamarran tokko akkas. Maastikaa ammoo akkamiin godhu seete dukkana beektaa lafti biyya kanatti hin beeku. Ijoolleen hin beeku manfuwaa innaan boggi billichii wayitu bobeeffama. Maastikaa abbaa tokko baafatee istiikera almuneemii itti baasee ka'ee akkasitti ilkaanii ciniinee itti geesse. Maastikaa